Gootichi waraan bilisummaa Oromoo godina Arsii Bahaa haana Zuwaayii dugdaa keessa diindu'aaf madoona dabu beeksise. Jaala Caaluu Roobaa waan qindeeffate qaba. Ciccitoonni kaayyoo haqaa waboon diina kutaalee Oromiyaa cufa keessatti duula daguggaa sanyii hawaasa Oromoo irratti labsuun uummaticha iraarsaa jirtu tarkaanfii boonsaa irratti fudhachuun adaba jira. Haaluma kanaan dheenga dagalgala jechuun fulbaana 16/2024 haana Zuwaayii dugdaa magaalaa Kiyaanshoo jedhamu keessatti reef gaachanni sabaa waboon diina maqaa caasaa haaraa lafa qabsiisuu jedhuun uummata iraarsaa turte. Mooraa isheettiitti marsuun rasaasan dhaqaa'ee baarudaan macheessuun kasaaraa irraan ga'ee jira. Tarkaanfii kanaanis loltoota impaayera bututaa utubuuf joortu irraa 9 yoo ajjeesu 13 madeessee magaalaa Kiyaanshoo keessaa baqachiisuun gara magaalaa Haburaatti deebisee jira. Kaabinoonni lola kanaan weeraruun nuti jiraachuu feena hojii kana hin barbaannu jechuun namoonni 3 hojii gadhiisanii baqatanii jiraachuun barameera. Kaaba Oromiyaa godina Walloo Aanaa Baatee ganda jaldeettii keessa dhiyeenya harroobchi macabbiif bubbee makatee roobeen midhaan faca'ee jiru qaqqabee jiraachuu jiraattonni har'aatti biyyoolessa Oromiyaatti himan. Jaalurgufa diina bal'inni isaa akka ta'an nutti isiniif dhiyeessa. Akka jiraattonni kun jedhanitti qonnaan bultoonni gandichaa miidhaan cimaa miidhamuun jireenya isaanii egereef yaaddaa jiraachuun barame. Qonnaan bulaan keenya baraan oomisha al tokko qofaa kan galfatudha jedhan jiraattonni. Haaluma kanaan dhamaatii bara tokko dhamaan hunda bu'aa malee balaa uumamaan barbadaa'eera jedhan. Gandicha keessatti araddaawwan miidhaan humnaan olii irra ga'e keessaa muraasni korbeessoo fi hadhoo dabalatee madaafa masgiida jaldeettii roorrisoo fi tamaanoo karaa jabaa fi kanneen biroo jiraachuun barameera. Godina Walloo keessatti waggoota dheeraaf murnoota biyyaan bulcha jedhaniin dararaan adda addaa irra ga'aa turuu fi ammallee itti fufee kan jiru yoo ta'u uummanni Oromoo gama hundaan miidhaa kana hin jedhamne keessummeessaa jirutti rakkoon kun itti dabalameefii jira. Murni bilisiginnaa dhiiga ilmaan Oromoo soorachuun jiraatu godinicha keessatti ajjeechaa reebicha hidhaa fi saamicha ofii isaaniitiin irratti raawwachuun cinatti finxaaleyyii Amaaraa irratti bobbaasuun hawaasicha jalbeeffachiisuuf hojjechuu malee rakkoo isaanii furuuf yaadee kan hin beekne ta'uun beekamee jira. Haa ta'u malee uummanni Oromoo godinichaa aanaa hanga gandoota baadiyyaatti jiru ulfaataa keessa jiraachaa kan jiru yoo ta'u dabalataan balaa uumamaan isaan mudatee midhaan facaafatan jalaa barbadaa'uun rakkoo ulfaataaf saaxilamanii jiraachuu jiraattonni ONM'if himanii jiru. Rakkoo ummaticha mudate kana furuuf warreen bulchitoota jechuun murni badii PP kaawwatee jiru ummaticha dararuu fi doorsisuu malee miidhaa qonnaan bultoota irra ga'e kanaaf furmaata tokkollee kan hin finne ta'uu jiraattonni koomatanii jiru. Bifuma kanaan ummanni ganda jaldeetti oomishni isaanii balaa kanaan jalaa miidhame abdii kutachuun godaansa seeraan alaaf saaxilamanii jiraachuus dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaaf himanii jiru. Godina Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee namoonni nagaan waraana gabroonfata PP'n qabamanii dhamuun jabaate. Jaalladhi Oromoo guutuu gabaasa kana akka ta'anutti isiniif dhiyeessi. Gareen faashistii PP falmii meeshaa lolaan waraana bilisummaa Oromoo waliin taasisaa jiru irraa dandamachuu kan dadhabe hawaasa harka duwwaatti deebi'uun gara jabinnaan hidhuu saamuu manneen irratti gubuu fi ajjeesuun dararaa gaggeessaa jiru. Karoorri sirnichaa uummata caalaatti miidhuu fi abdii kutachiisuu ta'e irra deddeebi'ee mul'ataa kan jiru fulbaana 15 bara 2024 godina Bahaa Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee irraa manguddoo ganna 60 olii obbo Waannaa Ashannaa jedhaman ganda duwwaa 2 irraa waaree booda 8 irratti waraanni faashistii PP butuun dhabamsiisanii gara aanaa Saasigaatti geessuun akka hidhan jiraattonni ONM'tti himaniiru. Kana malees haadha tokko ilmaan ishee waliin bulchiinsa magaalaa Naqamtee keessaa qabuun guyyuma sana gara aanaa Saasigaatti geessuun akka hidhan barameera. Gochoonni hamminaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee keessatti adeemaa jiru. Daangaa darbuun shamarran hedduun maqaa hariiroo woboo qabduun hidhanii jiru. Durbee maqaan ishee Duulee Mokkonnan jedhamtu hojiin ishee qarshii qabdu faarmaasii Jarman kan taate waliin shamarran hedduun baatilee 4 oliif ganda duwwaa 7 keessatti hiraarfamaa akka jiran ibsameera. Waraanni biyya Somaaliilaand tiibba Itoophiyaan leenjanii deebi'an dhalattoota Oromoo biyyichi jiraatan adda qooduun darara gargararraan geessaa jiraachuun beekame. Jaalaqaafan fayyeeraa waan qindeeffate. Roorroo jireenyaa injifachuu fi gidiraa murna nama nyaataa impaayera Itoophiyaatiin addatti saba Oromoo irratti geggeeffamu baqachuudhaan sabboontonni ilmaan Oromoo biyya abbaa isaanii lakkisanii karaa seeraan alaatiin osoo biyya ollaa garaagaraatti dhiyeessanii gammoojjiin biyya Ormaa fi rasaasni shiftootaa karaatti kan hambise akkasumas qurxummiin galaanaa namoota meeqa akka nyaate tilmaamaan kaa'uun rakkisaa ta'us lubbuu Oromoota hedduu akka balleesse ni beekama. Haaluma kanaan dhalattoonni Oromoo biyya Somaaliilaand jiraatan ergamtoota murnamaa fi impaayera Itoophiyaatiin namoota biyya biroo irraa adda baafamanii Oromummaa isaaniin yakkamanii bara dhufaa darbaa dararaa hagana argaa jiraachuu
karaa toora miidiyaa hawaasaa fi miidiyoota garaagaraatiin wayita odeeffamuu ni argama. Tibba darbee jechuun fulbaana 13 2024 irraa eegalee hanga oduun kun qindaa'etti waraanni biyya Somaaliilaand kanneen Itoophiyaatti leenjii fudhatanii garas dacha'an ilmaan Oromoo biyya Somaaliilaand magaalaa Arabsiyoo jiraatan irratti gochoota suukanneessoo kanneen akka reebichaa, meeshaa qara qabuun waraanamuu, saamuu fi hidhuun gidiraa irratti raawwataa jiraachuu jiraataan magaalichaa maqaan isaa akka heeramuu hin barbaanne tokko nuuf himee jira. Wayita ammaa kanas humnootni biyya Somaaliilaand kanneen Itoophiyaatti leenjii fudhachuudhaan ergama addaa murna nama nyaataa bilchiginnaa irraa fudhatanii ilmaan Oromoo dararaa jiran kanaan namoonni miidhaan irraa dhaqqabe hospitaala ciisuudhaan du'aa fi jireenya gidduu kan jiran namoota 12 ol yoo ta'u kanneen saamicha, reebichaa fi doorsisi garaagaraa irra ga'e ammoo hedduu ta'uun ibsameera. Haaluma kanaan hidhattoota Somaaliilaandiin ilmaan Oromoo irra reebichi hamaan irra ga'e keessaa kanneen ammaaf maqaan isaanii nu dhaqqabe Jamaal Sheek Ibrahim, Abdurrahmaan Abdii Qorichoo fi Muhammad Amin kanneen jedhaman yoo ta'u kanneen maqaan isaanii ammaaf adda hin baane hedduun jiraachuus jiraataan magaalichaa Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa dubbisee nuuf himee jira. Akka jiraataan kun jedhutti hidhattoonni kunniin ilmaan Oromoo magaalicha jiraatan mana isaanii dirqamaan cabsanii seenuudhaan eeyyama tokko malee sakatta'uu, bilbila isaanii bansiisuudhaan miidiyaa hawaasaa isaan fayyadaman sakatta'uu fi saamuu akkasumas kanneen mana isaanii fi bilbila isaanii keessatti calaqqee Oromummaa tokko argatan ammoo gochoota suukanneessoo irraan geessisaa jiraachuus himuun yeroo ammaa dhalattoonni Oromoo magaalicha keessa jiraatan yaaddoo hamaa keessa jiraachuus har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godillicha garaana baakoti beekeessa loltoonni PP abbaa qabeenya tokko suukanneessa ta'in ajjeesan Jaalir Burugaa akka taanutti isiniif dhiyeessiti. Murni abbaa irree amala faashistummaa isaa ifatti mul'isuun loltoota isaa kanneen hamoo ta'anii fi farra namummaa geggeessaa oolan bobbaasuun hawaasa nagaa ajjeesuu, saamuu, hidhuu, mana irratti gubuu, qe'ee fi qabeenya irraa godaansisee aangoo isaa bakkatti kan eeggatu bilchiginnaan gocha badiisaa jabeessee itti fufee jira. Akka kanaanis godina lixa shaggaraanaa baakoo tibbee keessatti loltootni PP abbaa qabeenyaa tokko haala suukanneessaan ajjeesanii gatuun naannichi yaaddoo keessa jiraachuun barameera. Aanaa baakoo tibbee ganda goodaa burruusoo jedhamu irraa gaafa fulbaana 11 2024 gara galgalaa mana isaa deemuun kaadiroonnii fi waraanni bilchiginnaa abbaa qabeenyaa maqaan isaa obbo Alamuu jedhamu manaa gadi baasuun doorsisanii maallaqa yeroo gaafatan maallaqa isin na gaafattan kana hin qabu sababa jedhe qofaaf ukkaamsanii magaalaa baakoo bakka mooraa Awuroo Godaanaa jedhamutti geessanii haala suukanneessaa ta'een rasaasa itti roobsuun ajjeesanii gatu. Jiraattotni magaalichaa ONM'tti himan akka jiraattotni magaalichaa himanitti maatiin obbo Alamuu irra deddeebiin waajjira poolisii gaafatan illee argachuu kan hin dandeenye ta'uu fi lukkeeleen bilchiginnaa guutummaa aanichaa keessatti abbootii qabeenyaa kanneen ta'anitti afaan qawwee garagalchuun doorsisanii qarshii hedduu saamaa kan turan ta'uu ibsaniiru. Garuu deeskeen biyya larraa argannee yoo dabarsu Suudaan kibba bobaa ishee daandii Suudaan fayyadamuun deebistee gabaalaaf dhiyeessuuf Suudaan walii galuu ibsiti. Jaalboora addunyaa guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessa. Waajjiraaleen ministeera maallaqaa fi pirezidaantiin Sudaan kibbaa kibxata kaleessaa akka ibsanitti biyyi ba'a Afrikaa fi Sudaan bobaa karaa ujummoo gara buufata doonii ollaa kaaba ba'a Afrikaatti geessuun deebi'anii raabsi gochuu irratti guddina agarsiisuu ibsaniiru. Al ergiin kun Sudaan kibbaaf madda galii murteessaa yoo ta'u Sudaan bobaa kana irraa ciccittuu akka kaffaltii geejjibaatti fudhatti. Ujummoon guddaan bobaa Sudaan kibbaa irraa Sudaan karaa Sudaan fee al ergiidhaaf geessu sababa miidhaa lola waraanaa Sudaanii fi humnoota deeggarsaa saffisaa gidduutti uumameen ji'a guraandhalaa keessa dhaabbate. Ibsi waajjira pirezidaantii Saalvaa Kiir baase akka jedhutti guddinni kun bu'aa walgahii hoogganaa waraanaa Sudaan Abdul Fattah al-Burhaan kan wiixata dheengaddaa Juubaa turan waliin taasifameen ta'uu ibseera. Ministeerri maallaqaa Sudaan kibbaa Maariyaaldoon Giriin wiixata galgala ibsa gaazexeessotaaf kennaniin akka jedhanitti injiinaroonni biyya kaaba ba'a Afrikaa kanaa torban dhufan keessatti Sudaan daawwachuun qophii dhaabbilee kanaa akka beekan gochuun oomisha kana akka jalqaban ni eegama jechuun VOA afaan Ingiliffaa gabaaseera.